jaalatanii dhabuun rakkoo akkamii? Kan biroo immoo Jawaarii fi Baqqalaa keessaa kam jaalatta? Kamirra jaalattaa jedha. Kiyya naaf deebisi. Ijoollee meeqa qabda biyya? Maqaan haadha mana kee eenyu? Maqaan mucaa kee hangafaa natti himi. Ijoollee amma ijoollee kana ijoollee jahamu torbaa ga'uun dhabde. Maal jechuudha kun? Gaafiin shanaffaan ati ijoollee eessaati? Eessatti dhalattee? Eessatti guddattee? Amma eessa jiraattaa? Jaatii ta'e hoo ijoollee eessaati? Eessa jiraatti? Amma hoo waliin jiraatan moo gargar? Gaafii keenyaaf deebisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ni kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan jaalala kee kan irraa isin haa ga'u. Akkasuma warroonni YouTube kee afaan Oromootaa YouTube kee subscribe like godhuu hin irraanfatina. Akkasuma warroonni yaada qabdes koomentii alatti yaada keessan akka nuuf qoodan kabajaaf jaalalaa isin gaafadha. Warroonni gaafii tokkokkii jalatti na gaafatan gaafii keessan ammoo isiniif deebisuu dhufeera. Gaafiin tokkoffaan jaalala jechuun maali? Jaalala jechuun jireenya. Akka gaafii kiyyaatti jaalala jechuun qabeenya. Gaafii lammaffaan ammoo jaalalti jaalatanii dhabuun rakkoo akkamii? Jaalatanii dhabuun rakkoo akkamii? An garuu jaaladhee dhabeellee hin beeku. Nama kam jaaladhu dhabeellee hin beeku. Akka jennetti jaalatanii dhabuun ulfaataadha. Kanumaafuu gaafii lammaffaan gaafiin koo mudannoo kee hanga amma si mudate keessaa kan ati yoomuu hin dagane naaf himi. Kan biroo immoo Jawaarii fi Baqqalaa keessaa kam jaalatta? Kamirra jaalattaa jedha. Mudannoon hin irraanfanne keessaa gaaf tokko karaa baharaa deemaa jiru. So karaa baharaa deemaa jiru Wacaalee namni beekaa Wacaaleen gaafa Wacaaleen seenee magaalaa Wacaaleetti hagam bal'attee deesoo keessa deemu caabii yookaan baadiyyaatti bahee achiin Sumaaleen tokko na qabatee ture. Carraan qabu Jawaala bichaadha. Jawaala sana yoo kenne ammoo bakka san deebi'uu hin danda'u waan ta'eef dallaalatti bilbilachuu hin danda'u waan ta'eef carraan akka nama gurra hin qabneef afaan hin qabne bii jedhu jechuun akka nama gurra hin qabneef afaan hin qabne bii osoo hin jedhu jaartiin Sumaalee takka dhuftee narraa baastee jechuudha. Mudannoon kun anaaf mudannoo guddaa waan ta'eef irraanfachuu hin danda'u. Eeshi gaafiin itti aanu immoo Jawaarii fi Baqqalaa keessaa kamirra jaalattaa? Lachuu ija mirgaatii fi ija bitaati. Garuu Jawaariin baay'ee irra jaaladha. Eeshi gaafii sadaffaan gaafiin kiyya naaf deebisi. Ijoollee meeqa qabda biyya? Maqaan haadha mana kee eenyu? Maqaan mucaa kee hangafaa natti himi. Ijoollee amma ijoollee kana ijoollee jahamu torbaa ga'uun dhabde. Maal jechuudha kun? Gaafii afuraffaa wanta jireenya kee keessatti si gammachiisu yookaan si gaddisiisu natti himi. Fayyaa qabaadhee haadha abbaa kee qabaachuu baay'ee gammada. Wanni na gaddisiise gaafa artist Haacaaluu Hundeessaa addunyaa irraa boqotu baay'een gadde. Achumaan Jawaar Muhammad illee gaafa mana hidhaa gatu hedduu gadda guddaan natti dhagahame. Agammaa inni mana hidhaa jiraachuu isaa baay'een gadda. Garuu Jawaar Muhammad waan guyyaa tokko hidhame yookaan sokondii tokko hidhamu natti hin fakkaanne ture. Kanaafuu eeshi gaafiin shanaffaan ati ijoollee eessaati? Eessatti dhalattee? Eessatti guddattee? Amma eessa jiraattaa? Jaatii ta'e hoo ijoollee eessaati? Eessa jiraatti? Amma hoo waliin jiraatan moo gargar? Gaafii keenyaaf deebisi. Kan itti dhaladhe Baaleetti hin dhaladhe achumatti hin guddadhe. Jaartiin kiyya ammaaf jaartiin fuune. Jaartii halaalaan fuune. Gaafa jaartii halaalaa fuune sitti hima. Jahaffaan gaafiin kiyya please naaf deebisi. Mucayyoo akkasii siif jettee san maaf gattee? Gaafis ammoo boonirra sii deebisa. Eeshi saddeettaffa hanga biyyaa deemtee waggaa meeqa biyya kam jiraattaa? Waggaa ja'affaaf deemama. Biyyi kan jiraatu Saudi Arabiyaadha. Gaafiin koo eessatti dhalattee? Umriin kee meeqa? Shamarran meeqa sobaan janaachantee turte? Shamarran biyya kamii fuudhuu feeta? Haadha moo abbaa kee irra jaalattaa? Kan dhaladhe itti himee jira. Akkasuma baaleedha himee jira. Umrii kee immoo mumkiniyyoo hime malee guyyaa kanaa dhaladhee irraanfadhee fakkaatee maazarii ta'e bilbilee gaafa deessitti hima. Shamarran meeqa sobaan janaachantee? Maal jechuudha kun?
Shamarran meeqa osoo jala jenne fakkaata. Biyya kam shamarran biyya kamii fuudhuu feeta? Shamarran Oromiyaa hundaa fuudhuun fedha. Akkasii gurratti hin cala'u garuu hin danda'u. Gurratti sin cala'u irra isin deebina. Gurratti sin cala'u. Takkaa fuudhuu dadhabne ta'e Oromiyaa hundaa humnaa miti. Gurratti sin Kudha cala'u. kudhanaffaa umriin meeqatti biyyaa baate? Harmee keetii abbaa kee kam irra jaalatta? Dubartii wajjin bultee beektaa? Bara 2016 naannoo waggaa meeqaati maali mee maazarii biyyaa bilbilee qulqulleeffadha. Eeshi abbaa ija mirgaatii fi ija bitaa filachuun nan jaalladha. Baay'een jaalladha umriin afaa dheeratanii dubartii wajjin bultee beektaa? Bulee beekee. Eeshi gaafiin itti dhiyaatu gaafiin 11ffaa ani gaafii koo kan si gaafadhu ati ijoollee isaati kan ani ijoollee baaletii gaafiin 12ffaa gaafiin koo jahaffaan ati dubartii meeqa irraa durbummaa fudhattee beeyta? Gaafiin kee macarrachaa sii deebi'e biroo. Shamarran meeqaa janaa jette mee waan gammaddee tokko naaf himi. Fayyaa qabaachuuf haadha abbaa kiyya qabaachuu irratti nan gammada. Haadha immoo abbaa kee irra jaalatta lachuu baay'een jaaladha. Ija mirgaatii fi ija bitaa jedheen ture. Gaafii 13ffaa tokkoffaa isatti dhalattee lammaffaa jaartii qabda sadaffaa umriin kee meeqaa amma eessa jiraata? Akkuma gaafii walaa keessatti deebi'ee bootee dhaladhee gaafii walaa keessatti himee jira. Jaartii qabda jaartii halaalaa hin qabu umriin kee meeqa? Umri kiyya mumkiniin maaziriitti bilbilee isinitti himaa gaafadhe. Akkasi meeshii gaafiin 14ffaa jaalalaan qabamtee beektaa yoo qabamtee akkam si goote jaalalti? Jaalala ijaa malee jaanjee hin beeku nama jaalladhu illee addaan bahee hin beeku kanumaafuu akka jaalala nama gootu haga silaa hin barre kanuma deebiin kiyya. Ashi 15ffaa mudannoo qabda maaltu si mudate beeka? Mudannoo na mudatte awwaalli mudannoo tokko hime biyya kanatti mudannoo na mudatte afaan hin beeku waan tokko yaadadha alatti tokko bira dalagaa. Dhufee ji'a tokko akkasii ji'a tokko hin geenne bulii 15 akkasii qaalichi maal jedhe sheebaa yookaan nama guddaadha tabsiidha subhaanallah jedha alhamdulillah osoo jedhu ani waan hin beekneef hirriba keessaa rafaa jira sa'aatii tokko akkas ture subhaanallah waan jedhan jedhu see maqaa kee waan haamam see utaalee fiigee dhahe daa'inaan wanti jedhullee afaan arabiitu waan jennaan waa fuudhi naan jedhu see dhagaa fuudhe dhagaa wayii jira dhagaa fuudhe. Qaalii natti kolfuu malee natti hime. Eegasanii eeganii fadhee jedhee natti hime mudannoon tun naaf mudannoo guddaadha. Akkasi. Gaafiin koo jaalala na qabuu dide. Maal jechuudha kun? Maaliif kuni gama viidiyoo naaf deebisi bilis tokko irratti. Gaafii tokko janaa jeni torban janaa jeni kijjiba dhiisii dhugaa dubbadhu. Nama itti dhiyaatu san dhugaan itti dhiyaatu. Yookaan nama jaalalli dhiyeessu san yoo yaani haala mamaa dhihaa kan xiqqoollee haasitti tolu taate waa hin sobee dhugumaan itti dhiyaatu. Simboota jaalalli keessi qabu. Torban janaa jeniin tokkuma janaa jeni. Gurratti sin cala'u. Sagalaffaa jaalalli si qabee beeka. Eena qabee beeka. Yoo jaalallee qabaachuu baatte nuuf himi yoo qabaatte sadaraa nuuf gaafii kun naaf deebisi. Jaalallee ni qaba. Jaalallee na qabe jaalallee ni qaba. 20ffaa hayyee gaafii koo. Biroo hanga har'aa shamarran meeqa wajjin ciiftee jirti? Gaafii lammaffaa osoo taa'ee fi hangaasaa keessaa kam irra jaalatta siin jedhanii eenyu irra jaalatta? Walla lachuun jaaladha. Lachuun nan jibba. Hangaasaallee duraanii yoo ittiin abbaa dhugaa jedhee faarsan hin jaaladhu. Taa'ee illee walallee hin jaaladhu. Namni jaaladhu. Mangistii kanaa fi hayyoota Oromoo akka Dr. Mararaa Baqalaa Garbaa fi Abdii Raggaasaa Dr. Gammachuu kana jedhee lakkaa'uu hin danda'u waan ta'eef hunda siinan jaaladha. Sanniin hin jaaladhu. Akkasuma gaafii na gaafattan gaafii baay'ee waan ta'eef lammaffaratti isiniif deebisan. Gaafiilee kan namoonni beekuu qabdan gaafii kanneen namoota warroonni gaafii takka warroonni gaafii na lama na gaafatan lachuu hin deebiin takka keessaa fudhadhee isiniif deebise. Akkuma akka gaafii keessan kaanii waliin deemuun nagaa keessan haa turaa yuutuubii keessaa subscribe like commentii godhuu hin irraanfatinaa
Gaafiin keessayyuu kan isin hin deebiin taate carraa lammaffaa isiniif deebisee abdiin qaba. Ilmaan Oromoo hundi keessan osoo wanta akka waliin ta'an isin hin qoon isin jaaladha. Nagaa keessan tura akka ittiin bohaartan abdiin qaba.